Itoophiyaan ibsa liigii Arabaa jabeessitee kan mormitu ta'uu ministeerri dhimma alaa beeksise. Ministeerri deetaan ministeerichaa Ambaasaadara Misgaanuu Araggaan gama miidiyaa hawaasummaa isaaniin akka ibsanitti ibsi liigichaa yaalii dhimma keessoo Itoophiyaa fi birmadummaa ishee gidduu seenuuti jedhan. Dabalataan Itoophiyaan biyyoota Arabaa hedduu waliin hariiroo gamlamee gaarii qabdi jedhan. Ta'us liigiin Arabaa faayidaa biyyoota muraasaa kabachiisaa jiraachuu himaniiru. Liigiin Arabaa kaleessa walgahii addaa ministeerota Kaayiroo Ijiptiitti gaggeesse irratti waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalilaand gidduutti taasifame ka'umsa taasifachuun gahee Itoophiyaan naannawichatti qabdu yaada ganee calaqqisiisuun kan yaadatamudha. Kanumaan walqabatee waliigalteen karra galaanaa argachuu Itoophiyaa fi Somaalilaand gidduutti mallatteeffame qajeeltoo waloon misoomsuu fi kennanii fudhachuu kan hordofee fi gaaffii egeree Itoophiyaa ta'uu dubbii himaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadar Mallas Alam himan. Ambaasaadar Mallas Alam ibsa miidiyaaleef kennaniin gaaffii egeree Itoophiyaa hordofee liigiin Arabaa odeeffannoo Ijiptiin baasaa jiru fudhatama akka hin qabnee fi dhugaarraa kan fagaate ta'uu kaasaniiru. Gama biraatiin kaka'umsi guyyoottan darban mul'atan agarsiisni torbee dippiloomaasii akka guddatuu fi kabajamuuf kallattii kan agarsiisudha jedhan. Haaluma kanaan torbee dippiloomaasii amajjii 2 hanga 24 bara 2016 gaggeeffamaa jiru lammiilee fi dhaabbilee garaagaraan daawwatamaa jiraachuu dubbataniiru. Agarsiisichi daawwattootaaf hubannoo hedduu kan kenne ta'uu dubdeebii kennamaa jirurraa hubachuun akka danda'ame Ambaasaadara Mallasaan himaniiru. Itti fufuun qondaaltonni olaanoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee abbootiin amantaa adda addaa fi jiraattonni magaalattii bakka taabotni itti bulu qulqulleessan. Ayyaanni Kataraa fi Cuuphaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti kabaja guddaa qaba. Hoogganaa waliigala bulchiinsa magaalaa Finfinnee itti aanaa kantiibaa kan ta'an Higmaa Hayireddin qondaaltota olaanoo bulchiinsa magaalichaa waliin ta'uun abbootiin amantaa adda addaa fi jiraattonni magaalichaa guyyaarraa kutaa magaalaa Qeerqos irratti argamuun bakka taabonni irra darbuu fi bulu qulqulleessanii jiru. Ayyaanni kun kan amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa yoo ta'u qabeenyi isaa garuu kan lammiilee Itoophiyaa hunda ta'uu hubatameera. Kanaafuu uummanni magaalaa guddittii guutuun qabiyyee amantaa fi aadaa ayyaanota Kataraa fi Cuuphaa boruu fi guyyaa boruu itti aanutti kabajamu kunuunsuuf gahee isaa bahachuu qaba jedhaniiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii har'aaf qabannee asumaan golomnaa turtii gaarii qabaadhaa. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuun nu hordofaa. Galatoomaa.